Ashama kamurraa fattan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa kabajaa tokko afeerrannee isiniif dhiyaannee jirra. Guyyaan guyyaa gammachuu guyyaa addaa ijoolleewwan waggaa xumuraa yookaan jiisii jechuudha. Ijoolleewwan uffata aadaatiin faayamanii babbareedanii argamanii jiran guyyaa gammachuu kan waliin qooddachuuf keessummaan keenya tokko asitti argamee jira. Mee eeyyamummaa taateen waliin haasaaf gabaabaa godhuun keetiif guddaa galatoomsi hin jenne jalqabara. Baay'ee isinis galatoomaadha. Shaansii kan argadhee asitti naaf yeroo biyyaaf baay'ee gammachuu guddaatu na dhagahama. Daansuudhaan akkuma beekamu aadaan tana jiisonni keenya fataa jedhanii uffata aadaatiin faayamanii akka gaariitti babbareedanii bakka tokkotti argamanii jiru. Kanarratti affeeramuu kootiif baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama. Tolee guddaa galatoomisiin jechaa mee gammachuu isaanii kana haala kamiin waliin qooddachuudhaaf atoo nama kana keessa jiru moo gara fuula duraatti eebbeen keetis gahaa jira moo yaada sirra qabdu mee gabaabsii nuuf ibsime. Egaa akkuma beekamu amma dhuguma dubbachuudhaaf ani gaafa deemee kana dura uffata aadaa kana akkanatti faayamanii isaan deemanatti baay'ee na dhagahamee anuu ammaan tana hodhamuma isaatiin lafaa fudhadhan